Roozaan Muktaaritti heerumuuf Ameerikaa hafte. Immoo haadha isiitiif jettee Ameerikaa hafte. Asirratti gaafii lama kan natti ta'e. Ameerikaa jechuun Ameerikaa deemuudhaaf mallaqa guddaatu barbaachisa. Roozaan immoo mallaqa guddaa baaftee waan hundaa xumurattee Ameerikaa yeroo deemu hedduutti jidduudhaan qaxxaamuree Muktaar Yamanii irraa yeroo galetti ayyoon tiyyaa hin deeminaan jettee ofii mallaqa guddaa baasee jireetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaan isin jecha haramuutu walitti deebinee jirra. Roozaan Muktaaritti heerumuudhaaf immoo haadha isiitiif Ameerikaa irraa hafte. Namni Ameerikaa deemu tokko gatii inni baasu guddaadha. Nutis beekna, anis qabatamaan namnis beekus jira, akka galma keessa jira, akka galma galee. Roozaan asirratti Muktaariif immoo harmee isiitiif. Ayyoo isii yeroo waan kana eegaltu maaliif hin mariisisin? Amma immoo yeroo Muktaar Yamanii irraa gara Itoophiyaatti galu ayyoon toon deeminaan jette sirriidha. Harmeen isii waa hedduu haasofte jirti. Harmeen isii nagatti hin deemin ilmoo kiyya ittiin jechuudha. As keessatti waa lamatu nama dhiba jechuudha. Viidiyoon kun ka duraa taaf ammaa ta'an beeku malee Roozaan akka jettetti ani harmeen tiyyan deemin jettee dhayitee baadiyyaa deemtee viidiyoo waraabtee gadi dhiifte. Tarii Muktaariifis ta'uu danda'a. Tarii harmee isiitiif ta'uu danda'a. Garuu immoo baasii kana Ameerikaa deemu mallaqa guddaatu ba'a jechuudha. Kan akkam jechuun gaafii kanatti ta'e asirratti kuulaniif obsaan maal jedhan jidduu kana kan jiru obsaadha jechuudha. Obsaan wanna kana mallayni isillee ta'u wanni kun naaf hin galle baay'ee tokko maaliif akkamitti namni wanta kana gatii guddaa baasee sirriidha. Wanna duniyaa kanarra wanna haadha ga'u hin jiru, haadhaaf abbaa ofii ga'u abiddan homtuu hin jiru. Gama tokko Roozaa Muktaarittis heerumuudhaaf haftullee haadha ishee saniif haftullee gama hundattuu na gammachiisa. Garuu baasii baafte kuni baasii baafte kana wanna kana baafte dhuguma baafte dhuguma mallaqa guddaa baafte Ameerikaa hafte. Bari namoonni tokko tokko biyya san deemanii haadha ofii fudhatantu jira. Namoonni nuti qaamaan beeknullee jira. Namoonni abbaaf haadha ofillee fudhatanii biyya san keessa wajjin jiraatantu jira. Azala nuti ofirratti hin deemne guyyaa doonuu beeknu haati isii najjeesi deemi kamal jette baay'ina ta'an yeroo san jechuudha nan bo'e maaliif yeroo haati isii suni akkasitti maaliif harmee ofii jechuun baay'ee tokko wanni akka haadha ofii addunyaa kanarra abadan hin jiru. Haadha jechuun abadan wanni akka haadhaaf abbaa hin jiru. Asirratti wanni Roozaan waa lama isii qabe tokko haadha isheetti, lammaffaa Muktaaris ta'uu danda'a. Muktaar viidiyoo tokko keessatti maal jedhee dubbate anaaf Roozaan duraanillee wajjin haasaa qabnaa walitti sirriidha. Ijoollee Yamanii keessa jiran jaalalli isaa walii qabatuma. Kanaafuu Roozaadha harmee keetiif yookaan haftotaata dhugaa baay'ee si galateeffadha. Kabaja guddaa siif qaba. Duris otoo ta'u wanni haadha ga'u hin jiru. Baasii guddaa kana baaftee haadha isiiti jettee hafuun isii baay'ee tokko dinqisiifadha. Namoota tokko tokko otoo ta'anii akkas jedhu. Maal jedhu isin fakkaata? Waanuma addaa jedhanii kutanii haadha ofii sammarachuudha. Roozaan immoo dubbiin kun kan dhugaa kan ta'u ta'e hojii kana immoo dura kan Ameerikaa deemuudhaaf yoo kan eegaltu ta'e yoo sababa haadha isii kanaaftu ta'e ulfaadhu jennaani maaliif wanni haadha caalu hin jiru. Isin jechuu barbaada obboleen kee asirratti wanni dubbachuu barbaadu warroonni haadha qabdan warroonni harmee keessan qabdan rabbiin umrii isinii haa dheeressu kabaja qabaadhaa fi wanni akka haadhaaf hin jiru abadan jechuudha. Haati ofii urgooftuu ofiiti yoo rakkattu yoo gadditu yoo gammaddu haadha kee wajjin dabarfatta jechuudha. Kanaaf dhugaa Roozaan waan akkana dilayde taananii baay'ee na gammachiisa. Baay'eetti gammada. Maaliif harmee jechuun namaanuu adda. Dhugaa rabbii dubbachuun baay'ee tokko nama gammachiisa. Haadha isiiti jettee baasii guddaa baaftee
yookaan dubbichi dhugaa yookaan ta'u ta'e jechuudha. Garuu obsaan karaan inni oofan jiruun karaa seeruma qabeessa na fakkaata. Biyyoota adda addaa oofaa jira. Asumaan jechuudha warroonni deemuu addan Bahareen, Kuwait, Joordaan illee jira seeyaa. Akka biyyootuma Arabaa hundumaayyuu obsaan oofaa jira jechuudha. Maaliif amma yeroo kanaaf Ramadaan waan dhufaa jiruuf namoonni biyyoota ambaa kanarra baay'ee akkasitti jira. Asumaan warroonni deemuu barbaadan illee deemaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo itti aanu immoo waa'ee adeemsa namoota biyyoota Arabaa deemuu fedhanii isin qabadhee dhufa. Viidiyoo kiyya mootiyyuu akka hin dhageenye nu jajjabeessaa. Asii achi yeroo hundumaa isin faana jira. Isinirraan fagaadhu isin jechuu barbaada. Ani kan viidiyoo kana isin hojjette akkuma beekan humna 24 mootiyyuu akka gara guddina isiititti jabeessitanii bira dhaabbattanii